Harkafune akkam jirtu ijoollee kun torbanitti yeroo hundumaa kan isiniif dhiyaatu qophii kana beektuu keenyadha. Qophii kana beektuu keenya kan wantoota garaagaraa kan biyya keessaaf kan biyya alaa kan ittiin barsiisnudha. Ijoollee gaaffii tokkoon isin gaafadha. Humni ibsaa maal irraa madduu danda'a? Dhageessanii beektu? Baay'ee gaariidha. Humni ibsaa gaa bishaan irraa, aduu irraa, qilleensa irraas akkuma kana madduu ni danda'a. Qilleensa irraa immoo akkamittiin madduu danda'a laata? Dhageessanii beektu? Qophii kana beektuu keenya guyyaa har'aatiin humni ibsaa akkamittiin qilleensa irraa madduu danda'a kan jedhu biiroo humna ibsaatti argamne guyyaa har'aa qilleensa irraa akkamittiin humni ibsaa madduu danda'a. Biyyi kun immoo humna ibsaa maal irraa argatti kan jedhu tokko lama jennee isin barsiisna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin turaasiniin jecha keessa seennee waan jiru wajjin ilaalla, waan nurraa eegamu isin uffanna. Daawwataa oollaa jechuudha. Faana bu'aa. Argitanii ijoollee? Gaafuman ol seenee dhufu jalqaba irratti kan hin arge kanadha. Har'agaa waa'ee kanaa kun maalidha? Maqaan isaa maalidha? Maal akka inni ta'e illee hin beeku. Ogeessan gaafadha. Na wajjin kottaa. Isa kana dhiisaan tuqina inni kun isin Ittiin taphachuutti hin jira. lakki inni kun waa meeshaa ittiin taphatanii miti hojii mataa isaa qaba garuu callistanii yoo tuttuqxan isin jalaa cabuu danda'a. Malee gaafa akkasittiin ilaalanii waan akkana naannessanii ittiin taphatanis illee fakkaata. Anis tarii akkuma ijoolleen ittiin bohaaraniif as keessanii jedheeti. Tarii inni waanuma naanna'uudha garuu ogeessatu isinitti agarsiisuu qaba callistanii yoo kan naannessitan ta'e isin jala cabuu waan danda'uuf. Inni kun utubaa qilleensa irraa humna elektiriikii nu maddisiisudha. Kuni fakkeenya yookiin moodeelidha. Inni dhugaadhaan humna ibsaa maddisiisu gubbaa gaararra jira. Isa san isinittiin agarsiisa. Inni kun garuu fakkeenya. Fakkii isaa akka keessummoonni adda addaa gara waajjira kanaa dhufan fakkii isaa sana akka ilaalaniif kan tajaajilu. Maal akka inni hojjetu hojii isaa tokko ijoolleetti nu himtaa jechuudha. Isinittiin hima hundasaa maal akka hojjetu akkamitti akka hojjetu isinittiin hima garuu jalqaba isa kana fayyadamuu qabdan jechuudha. Inni kun faayidaa qaba. Faayidaan isaa wantoonni adda addaa kufanii mataa keenya akka nu rukunneef mataa keenya irratti kan godhannudha. Inni kun immoo iddoo hojiitti kan kaawwatamu namoonni hojiirra jiran isa uffatan jechuudha. Hojiirra jiraachuu namaa kan mul'isudha. Hayyee baga nagaan dhuftanii akkam jirtu ijoollee? Amma waajjira humna ibsaa qilleensa irraa maddisiisudha kan jirru. Maqaan koo Addisuu Fayyisaatiin jedhama. Gitni hojii koo injiinara elektirikaalaa yookiin elektirikaal injiinar waajjira kanaati jechuudha. Tole amma waajjira kanatti humna ibsaa akkamitti maddisiisuu akka dandeenyu isinittan himaa isinittin agarsiisa jechuudha. Biyya keenya keessatti humna ibsaa maddoota adda addaatirraa kan argannu akka addunyaattis maddoota adda addaa irraa kan humna ibsaa argannu. Kanaafuu biyya keenyatti humna ibsaa qilleensa irraa utubaa kanaan ni maddisiisna, bishaan irraa ni maddisiisna, hurka lafa keessaatti irraa ni maddisiisna, aduu irraa ni maddisiisna, wantoota kanneen irraa humna ibsaa argachuu ni dandeenya. Kanaafuu amma waajjirri keenya qilleensa irraa kan humna ibsaa maddisiisu kan maddisiisus sababa utubaa kanaatiin. Utubaan kun fakkeenya utubaawwan humna ibsaa maddisiisan wind farm keenya irratti ni argamu. Isaan deemnee qaamaan kan laallu ta'a. Ammaaf garuu inni kun fakkeenya yookiin moodeelii utubaa humna qilleensaa nu maddisiisudha jechuudha. Kanaafuu utubaan kun isaan kunniin kochoowwan utubaa kanaati. Kochoowwan kun akkanatti yeroo naanna'an humna ibsaa asirratti as keessatti maddisiisuu danda'u jechuudha. Kochoowwan kun kan naanna'an qilleensi yeroo isaan dhiibu
sababa qilleensaatiin ni naanna'u. Yeroo isaan naanna'an immoo asiin dhufee as keessatti humna ibsaa ni maddisiisa. Humni ibsaa as keessatti madde kun immoo gara lafaatti gadi dhufee lafaan immoo isteeppiiwwan adda addaa keessa ifa darbeen booda hanga mana keenyatti dhufee kan itti fayyadamnu ta'a jechuudha. Inni qabatamaatti immoo qilleensarraa kan humna ibsaa maddisiisu immoo bakka biraa jira jechuudha. Bakka biraa yookiin gara saayitii kan jennu naannoo Adaamaa keessa kan jirudha. Deemnee kan laallu ta'a jechuudha isa rakkoon. Garuu sanatti himallu. Tarbaayinoota bira deemnee too akkamitti qilleensarraa elektiriikii akka maddisiisan isinitti agarsiisa. San booda immoo asitti deebinee kompiitararraa immoo akkamitti tarbaayinoota san to'achuu akka dandeenyu yeroo rakkoon adda addaa isaan qunname duraan dursinee isaan bira qaamaan deemu dura kompiitararraa kan laallu kan to'annu jechuudha. Kanaafuu kompiitararraa laallee utubaa rakkoon isa qunname san bira deemnee immoo hojii suphaa adda addaa hojjenna jechuudha. Yeroo balaan garaagaraa mudatus asuma teessaniitti kan hordoftan. Hayyee asuma teenyetti kan hordofnu rakkoon yeroo isa qunname isa bira deemnee isa suphina jechuudha. Baay'ee gaariidha. Ijoollee dhageessanitti mitiire amma bakka wind farmii yookaan teekinooloojii qilleensarraa anniisaa humna ibsaa maddisiisu bakka inni jiru dhaabbatee jiru deemna. Egaa guyyaa har'aa immoo qophii kana beektu keenyaatiin qilleensarraa akkamittiin humni ibsaa madduu akka danda'u maddoota humna ibsaa ta'an waan baay'ee ogeessisinitti himaa ture mitiire isaan keessaa immoo qilleensi isa tokkodha. Akkamittiin akka inni maddisiisu ogeessini wajjiniin jira waan baay'ee barattu nu faana bu'a. Bira geenye irra kaa'amma. Tarbaayinii kana bira ol seennee meeshaalee jiran wanta jiru akkamitti elektiriikii akka maddisiisu isinitti agarsiisa. Haalaan nu hordoftu jechuudha. Wind farmii jechuun kanadha jechuudha. Hagam ol fagaata garuu? Ol fagaatadha. Lafarraa meetira 80 kan ol fagaatu. Inni meetira 80 ol fagaatee gubbaatti argamu suni kochoo tarbaayinii kanaatii fi qaama isa jenereetara jennuun isa elektiriikii nu maddisiisudha kan gubbaa san jiru. Anniisaa kan kuusu jechuudha. Anniisaa kan kuusu osoo hin ta'in isa maddisiisu. Anniisaan kuufamuu hin danda'u. Anniisaan kuufamuu meebii kan danda'u chaarjii isa itti goonu. Chaarjiidhaan ishee xinnoo ishii kuusuu dandeenya malee anniisaan elektiriikii ni madda. Inni madde sun immoo hojiirra oola. Malee kuufamee waan taa'u miti jechuudha. Anniisaan elektiriikii kuufamee taa'ee achi kan uummataaf raabsamu miti. Akkas fakkaachuu danda'a. Ani akkas natti fakkaata ture. Meebii ijoolleen isin akkasitti hubachuu danda'u. Waan kuusamu otoo hin taane waan yeroo sanaa gara hojiitti galuudha. Gara hojiitti gala. Anniisaan elektiriikii maddee inni madde sun gara hojiitti kan deemu. Kuusuu kan dandeenyu ishee xixinnoo chaarjii moobaayilii keenyaatiin chaarjii konkolaataa ishee xixiqqoo san kuusuu kan dandeenyu. Aduurraa kan argannu. Aduurraa kan argannu kuusuu dandeenya. Isa kanarraa kan argannu immoo chaarjii moobaayilii keenyaatiin ishee xixiqqoo sani malee kan kuusuu dandeenyu. Humni elektiriikii uummataaf kennamu sun inni uummataaf dhufee ibsaa ibsuu inni sun kuufameeti miti kan dhufu. Inni madde yeroo madde sanitti gara uummataa deemee kan hojiirra kan oolu jechuudha. Kanaafuu inni kun ni maddisiisa. Sararri immoo ni jira. Sarara saniin gara uummataatti deemee kan hojii hojjetu jechuudha. Deemnee ilaallu qaama keessa seennee. Keessa seennee ilaalla. Egaa ka ijoollee amma isa wind farm iddoo jedhamuttidha kan argamnu. Wind farm jechuun naannoo tarbaayinoonni anniisaa elektiriikii bubbeerraa maddisiisan itti faca'anii jiran kanadha. Walitti qabaadhaan wind farm jenneeti kan waamnudha. Tarbaayinis tokkicha kan ammoo wind turbine jenneeti kan waamnu. Inni tokkichi kun wind turbinedha. Kanaafuu wind turbiniin kun keessa isaatti meeshaaleen humna elektiriikii maddisiisan maal akka fakkaatan akkam akka jiran ni laalla. Itti aanee immoo inni asitti
tarbaayinii kanarraa fudhatee gara sarara biyyoolessaatti kan dabarsu tiraansfoormar kan jennuun sun as ni jira. Kanaafuu amma keessa seennee meeshaalee jiran isinitti agarsiisa. Kun banamee keessa seenuun hin danda'ama moo? Ni danda'ama. Banamee keessa ni seennamaa. Kortuunis ni jira. Gubbaas baanee ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Asii ol guddaa kana moo? Eeyyeen. Bahu garuu kufeen caba. Bahuu ni dandeessa. Garuu jalqaba waa'ee isaa sirriitti barachuu qabda. Akkamitti bahuu akka dandeessu barachuu qabda jechuudha. Garuu ammaaf ogeessa qofa kana sirra bahuu danda'u. Banamee dursi natti argisiisi qaba. Ani ma waan hin hubadhe ijoolleetti na argisiisa. Ayyee. Nama sodaachisuu danda'a. Garuu homaa rakkoon hin jiru. As keessatti yeroo hojjennu meeshaaleen of eeggannoo uffanni of eeggannoo ni barbaachisa. Tokkoffaa kopheen nuti kaawwannu kophee iddoo kanatti hojii hojjechuuf nama gargaaru yookiin afaan Ingiliziitiin safety shoe kan jedhamu ni jira. Isa san godhachuu qabna. Meeshaa akkanaa mataa keenya irratti meeshaaleen adda addaa gubbaarra kan kufan akka nu rukunneef godhachuu qabna. Uffata akkanaa immoo iddoo hojii jiraachuu keenya, hojiirra jiraachuu keenya kan mul'isu uffachuu qabna jechuudha. Kanaafuu tarbaayiniin kun anniisa elektirikii gubbaa meetira 80 irratti kan maddisiise san gara lafaatti dhufnee meeshaan kun isa ittiin to'annuudha jechuudha. Fakkeenyaaf as kompiitarri ni jira. Kompiitara kanaan tarbaayiniin kun maalirra akka jiru, maal hojjechaa akka jiru, elektirikii hangam akka maddisiisaa jiru, saffisni bubbee jenereetarri kun elektirikii ittiin maddisiisu hangam akka ta'e waan adda addaa ittiin hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Asumarraa laallee hojjechuu ni dandeenya. Tokko inni lammataa immoo iddoo waajjiraatti kompiitararraa booda deebinee ilaaluu dandeenya. Kompiitarri ni jira. Kompiitara saniin tarbaayinoota iddoo adda addaatti faca'anii jiran kompiitara tokkorra teenyetoo to'achuu dandeenya. Humna hangamii maddisiisuu akka danda'an, saffisni bubbee hammam akka ta'e, rakkoon adda addaa immoo yoo tarbaayinii san qunname rakkoon sun maalinni akkamitti siistamatti deebi'uu danda'a kan jedhu waan adda addaa kompiitararraa ilaaluu kan dandeenya. Asirraa dubbisnee ilaaluu dandeenya. Inni lammataa immoo kompiitararraa ilaaluu dandeenya. Meeshaaleen kun hojii hojjechuuf tarbaayinii kanarratti hojii adda addaa hojjechuuf kan itti fayyadamnudha jechuudha. Tarbaayiniin kun hojii akka dhaabuuf gara hojiitti akka deebi'uuf kan ittiin to'annu jechuudha. Egaa kaamma ijoollee wind tarbaayiniin kun jalli isaa kana fakkaata. Asirraan immoo gubbaasaa baanetoo hojii kan hojjennu ta'a jechuudha. Garuu amma asirraan gubbaa san ba'uuf meeshaa hin guuttanne, meeshaa ittiin ol baanu hin guuttanne, fakkeenyaaf qabattoo hin godhanne, qabattoo godhachuu qabna asirra ba'uuf. Kanaafuu karaan ittiin ol ba'an isa kana xinnoo ishee ol ba'ee isinitti agarsiisuu nan danda'a malee anis seera isaa waan hin guunneef gubbaa san ba'uu hin danda'u jechuudha. Amma gubbaa san ba'uuf ati tokkoffaa tarbaayinii kanarratti muuxannoo qabaachuu qabda. Ani muuxannoo nan qaba. Ati muuxannoo waan hin qabneef gubbaa san ba'uuf barumsi si kennamuu qaba duraan dursee jechuudha. Yeroo barumsa san xumurte immoo itti aansee meeshaan ittiin ol baatu kan akka qabattoo kan jedhamu ni jira. Isa san kaawwachuu qabda. Yeroo san guuttatte gubbaa baatee ilaaluu dandeessa. Ammaaf garuu tokkoffaa barumsa duraan dursinee barumsa si barsiisuu qabna. Itti aansinee qabattoon nu barbaachisa. Ani xinnoo ishii ol ba'ee akkamitti akka ol baanu isinitti agarsiisuu nan danda'a. Homaa rakkoon hin jiru. Asiin yeroo baanu akkanatti kan ol baanu jechuudha. Akkanatti ni baana. Homaa rakkoon hin jiru. Ani muuxannoo waan hin qabuuf ba'uu nan danda'a. Garuu kanaa ol ba'uu hin danda'u amma. Maaliif seera isaa waan hin guuttanneef kanaa ol ba'uu hin danda'u. Yeroo seera isaa guuttadhe asirra nan ba'a. Gubbaa kana ba'ee asiin karaan ittiin ol baanu ni jira jechuudha.
akkuma argitan ogeessi amma ol ba'ee jira. Anis immoo gaa ol ba'een isinitti argisiisu yaadaa jira. Na yaala na hordofaa. Baay'ee sodaadheera garuu. Sinitti bu'uun danda'u mana guddaadha. Sagaleen nama sodaachisu garaagaraatu jira. As keessa wanti jiru hundumtuu ogeessa yoo nan taane of eeggannoo namarraa barbaachisu hundumaa yoo nan goone hin danda'amu. Akkasuma na'een ture ijoollee kanarra ol baane haga dhumaatti ilaallee akka daawwannuuf nu gargaaru ka'achuun nurraa barbaachisa. Ani immoo ogeessa miti ogummaa isaan qabu. Kana caalaa deemee sin daawwachiisuu hin danda'u garuu kana caalaa haga gubbaatti deemuun hin danda'ama. Sodaadhee waan hin jiruuf ogummaa isaa waan hin qabneef bu'aan jira kunoo.